Caayaa Oromoo TV walta'iinsa raadiyoo Dambalii Gaaddisaati. Yeroo hundumaa oolmaa Oromiyaa akkasumas Oromiyaan maalirra oolteef qophii faana waraana bilisummaa Oromoo qophiiwwan ijoo qaanqee dubbii arda marii waraana bilisummaa Oromootiif leelloo kana malees diraamaa bara kalleetii fi qarreef qareeyyii qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromootiif daawwitii waraana bilisummaa Oromoo sonaaf gooroo gora Oromiyaa qophiiwwan imala egereetii fi burjaajii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo saaxil baasuun beekamu tamsaasa Sudaan Kaartum irraa oolmaaf injifannoo duree qabsoo bilisummaa Oromootiif tumsa diinagdeetiin miidiyaa jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromooti. Caayaa Oromoo TV. Ashama akkam jirtan akkasumas Ramadaan Kariim janneetiin jirra dhaggeeffattoota Caayaa Oromoo TV bakka jirtanitti nageenyi Rabbi guddaa isin bira haa jiraatu. Oduu keenya kan eebla kudhaniitiin isin dhageessaa oduu kana wajjin an daandii bilisummaati. Ogeessa teeknikaa keenya jaalreessoo barii wajjin oduuwwan keenya eebla kudhaniiti. Injifannoowwan guyyoota sadiif sababa neetworkiitiin oolmaa waraana bilisummaa Oromoo Sudaan isinii dhiyeessina akkasumas Oromiyaan maalirra oolte kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan qindeeffanneet jirra. Tamsaasa keenya Sudaan Kaartum irraa kallattiidhaan darbutti dhiyaadha. Warroonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan mallattoo diimaa subscribe jedhu tuquudhaan nu cinaa dhaabbadha akkasumas like gochuun odeeffannaan guyyaa guyyaa kan Caayaa Oromoo TV irraa siin qaqqabuu fi qophii drama barkalleetiif kanneen kana fakkaatan miidiyaa jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo Sudaan Kaartumitti argamu akka isin qaqqabuuf waliif qoqqooda jannaatiin gama matootii oduuttiin darba. Duulli ijibbaata sirna faashistii Abiy Ahmad nama ifin jedhu yookiin shaarukaadha. Yeroo sadaffaaf waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhu duula shira akkasumas ammoo waan dandeettu dhaani jannaanin jaarsi galeetiniitii dhaani jedhamu uummata nagayaa duguuga yeroo jiru kanatti duulli ijibbaata farra riphee lolaa jedhu kan tibba darbee caffee nyaate rafaa Oromiyaa yookiin Shimallis Abdiisaa fi Taayyee Dongoraa fa'aan karoorfame guutumaan guututti fashalaa'uu fi olaantummaa waraana bilisummaa Oromootiin irra aanaa jiraachuu miidiyaaleen addunyaa dabalatee gabaafamaa jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa eebla torba gidduu galeessaa onoota akka Dagam akkasumas ammoo kaaba shawaatiif lixa shaggar caaliyaa dabalateetiin kan dhuunfatee fi diinota isaa akka balattarcaasaa jiraachuun agahameetiin jira. Danga Mooyyaleetti kan argamtu magaalaa Bishaar jedhamtuuf akkasumas sirni finxaaleeyyii waraana bilisummaa Oromoo adamsina jedhuun karoorfata ture guutumaan guututti injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromootiin bakka dhufanitti deebi'u isaan gabaafame. Godina Arsii Bahaa fi Lixa keessatti sabboontota hedduu hidhuun adamsuun akkasumas biitoo eebla 8 ammoo haalli qabatamaan jiru onoota akka Itayyaa fi iddoo seenaa aanoleef baadiyyaawwan kanneen kana jiraatanitti meeshaa gurguddaa waraana bilisummaa Oromootu naannicha qubate jedhuun poolisiin dhama'aan maqaa Oromootiin moggaafamu poolisii du'aan Oromiyaatii fi milishaan bakkee dhaabataa fi duguugamaan sanyiidha kan uummataaf aantummaa uummata isaa hin beekne duum qubata jiraachuu maddeen gabaafamee jira. Humni Amaaraa magaalaa Shanoo fi Alaltuu jidduutti iddoo addaa Siinqee jedhamu heektaara 280 ol to'ataa jiru buufata adda addaa irratti ijaaruu fi manneen amantaa naannichatti jiru maqaa fiitiin moggaasaa jiraachuu fi lafti warshaa sukkaara kan aanaa Fantaallee mata haaraatti argamus weerara kana keessatti kan xiyyeeffatamtee fi lolli cimaan onoota qorkee fi Karrayyuu irratti xiyyeeffatan gama Booseetii fi Tulluu Deemtu iddoo addaa mana barumsaa
yaadannoo goototaa kan Jaal Dinquu Dayyaasa abbaa qabeenyaa Oromoo nafxanyaa Abiyyi Ahmadiin dhiibame biyya darbatamee Awustiraaliyaatti argamuun yeroo ammaa qabiyyeen ilmaan Oromoo hedduuf abbootiin qabeenyaa hedduun adamsamuudhaan akkasumas ammoo hambaawwaniif hojimaataaf gumaacha isaan saba kanaaf taasisanii humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa soddaawwan Abiyyiif taayee dongoraa hedduun gama saamichaatti cehuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiiwwan hedduu fudhachuu bira darbeetiin diinota isaa ijibbaachisuuf jilchisuutti argama. Zoonii lixa baha Wallaggaa ona Sibuu Siree ganda Baabboo Kuwee jedhamutti maaltu ta'e egaa akkuma beekamu gabaasa itti aanu akka itti aanutti dhiyaata. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo duulli ijibbaata farra riphee lolaa jedhuun humni faashistii bara baraan dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu barate lixa Oromiyaa gidduu gala kibba baha akkasumas ammoo zooniiwwan kibbaa cufatti humnoota silaa qabuu fi alagaa irraa dhaadheeffatee kadhatee fi maallaqa ilmaan Oromootiin isaan taliguudhaan Oromootiin ajjeesaa jiru kanneen Eertiraa dabalatee waan hin godhin hin qabu. Torbee lamatti isin barbadeessina ji'a sadiitti isin dhabamsiifna akkamuu guddate shannu bira hin bultan jechuun dhaadannoo garee maafiyaa Shaarukaan Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamudha. Haa ta'uutii malee Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo duula amma ijibbaataaf isaan bobba'an giddugaleessa Oromiyaa dabalateetiin konyaawwan hundarratti injifannoo gurguddaa argata jiraachuun gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhachuu bira darbeetiin lixa Oromiyaa godina Wallagga bahatti tarkaanfii gurguddaa fudhateen diinota isaa akka baala barzaafitti harcaasuun dhagahame. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfiiwwan kana bira darbeetiin ammoo diinota isaanii Eebla 7 ona Sibuu Siree Wallagga baha ganda Baabboo Kuwee jedhamutti loltoota 120 ajjeesuun kanneen 80 olii madoo dandammee hin qabneef kanneen booji'amanii fi meeshaawwan adda addaa diina isaa kanneen ijibbaataaf dhufan irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuu maddeen gabaasanii. Gama biraatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo Gujii Bahaa Cifraan Laga Dambii aanaa Malkaa Sooddaa gandaa Ujummaa jedhamutti lola gaggeessaa tureen tarkaanfiiwwan guddaa diina irratti qaqqabsiisee jira. Lolli kun Eebla 7 sa'aatii 8 walakkaa irraa 10 walakkaatti kan itti fufe gootichi waraana bilisummaa Oromoo loltoota diinaa akka baalaatti harcaasuun dhagahame. Cifraan Soddom Boros Eebla 7 konkolaataa diinotaa kanneen loojistiikii yookiin tajaajiltummaa meeshaa adda addaa fe'anii fi akkasumas basaastota kaabineewwan fe'anii daandii nageelleef hawaasatti qaqqabsiisuu irratti tarkaanfii imala isaan waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhaniitiin imalan daandii cirracha gurraacha walakkaa jidduu nageelletti tarkaanfii gurguddaa itti fudhateen diinota isaa irraa konkolaataa 2 booji'uun dhagahame. Gama biraatiin Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo kibba lixa Shaggar aanaa ammayyaa ganda Daallee Deek iddoo qarqara magaalaa Gaalloo jedhamtutti toota diinaa 37 ajjeesuun 22 madoo dandammee hin qabneen adabe. Gama biraatiin Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galaa Gindabarat Midaaqany akkasumas ganda Harbuu gubbaatti loltoota 100 ajjeesuu isaatii fi Eebla 8 ammoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Haawoltii Ceessaa iddoo jedhamutti loltoota 60 ajjeesuun hedduuwwan isaanii madoo dandammee hin qabneen adabuu isaa maddeen waraana bilisummaa Oromoo gabaasaniitiin jiranii. Gama biraatiin giddugaleessa Oromiyaa Eebla 7 ona Dagam gandaa Leemman Koora jedhamutti loltoota diinaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf dhufanii 45 ajjeesuun hedduuwwan isaanii madoo dandammee hin qabneen adabeeti jira. Godina Baalee lixa aanaa Sinaanaa magaalaa Roobeetti dilbata darbee dabbaleewwan
akkasumas ammoo barteewwaniif warri garaan isaanii roophiidha tajaajiltoonni sirna nafxanyaaf impaayera Itoophiyaa waraanni bosona jiru waboo miti nuyi kan bosona jiru yoo jiraate diinaan alatti waboon nuyi jechuun ummata dirqisiisuun akkasumas doorsaa ooluu fi namni maqaan isaa Haji Aloo Ibrahim yookiin akkuma beekamu Baaban Diidha jedhamu anuu miseensa bilisummaa Oromooti kanaafiyyuu waboo son ta'in diina bosona jira waboon nuyi jechuun ummata yoo doorsisuuf kaabnota wajjin carraaqu ummanni godina Baalee sabboontonni dhaloota Aliyyi Cirriitii fi Jeneraal Waaqoo Guutuu Koloneel Hussein Buneedha dubbii jirtu ifaan ifatti hime yeroo faannoon Oromiyaa daangaa cabseetiin bira darbee qaamota nageenya maqaadhaaf Oromiyaa jedhanii himatan kan aantummaa saba isaanii hin beekne fixaa jiran kanatti waadaan akkasumas gaa'umsiif abdiin isin nafxanyaa waliin dhaabbattaniif maali maqaa kanaan ammoo nu doorsisuu fi barabaraan ilmaan Oromoof haadha Oromoo imaan boochisuu dhiiga dhangalaasuun dhaabbachuu qaba yaadota kana hin deeggarru jechuudhaan mormiin bahaniitiin jiru. Gama biraatiin shirrii adda addaa irratti xaxamuudhaan dacheen Oromiyaa hedduun saamamaa jiraachuun dhagahame. Godinoota Oromiyaa hundaan Tikni mootummaa kan hin milkaa'inii fi akkasumas mootummaa yeroo ammaa murtiiwwan dhaabbanni mirga namoomaa ol'aanaan HR 6600 yookiin dhaabbanni mirga murtiilee haqa mirga sarbama mootummaan Itoophiyaa biyyattii irratti gaggeessaa jiruuf qorannoo walabaaf murtiiwwan hanga mana murtii idila addunyaatti uggura gurguddaa kaa'uu danda'uu fi manni marii White House mirkaneesse. HR 66 duwwaa kan jedhamu yeroodhaaf tursiisee jira jechuun abjuu bishaan habbuuqachuuf alanshuutti akka fufan egaa dubbiin kun hangam dhugaa kan jedhu seenetaroonni Ameerikaa dhimma olola mootummaan Itoophiyaa itti bahaa jira jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u gama biraatiin ammooti godinoota Oromiyaa hunda keessatti ajjechaan daranuu kan itti fufee jiru yoo ta'u Caayaa Oromoo TV'n akkuma beekamu hidhaaf ajjechaan qoraasuma ilmaan Oromooti waan ta'eef ajjecha kanarraa of gabaasuu of kan qusate ta'uu gamanumaan dhaamna. Egaa olmaan Oromiyaa oduuwwan gaggabaaboo har'a kana fakkaatu qophiiwwan keenya Caayaa Oromoo TV nu faana bu'aa Orombek Entertainment